Maal ta'e akkanatti dhufu masoobee dhugaa adas na jira yoo salaanii maalateen kaasisee wayyaa tattee kaasitee booda waan dhufaan keessa hin jiru. Na beektaa miira waan jedhe akka godhan. Hayyee akkas ta'e maal kaasii nafee? Deev! Si kaasuu barbaadee ture. Si kaasuu barbaadee ture. Maal na kaasuu feeteeti? Amma dubbisaa jira. Si kaasuu barbaadeeti miti maali ati? Nageettuu wanta namni siin jedhu. Na tuffatee deeme jechuun hanqara iyyuu beeksii himeera. Booda wanta dhufaan keessa hin jiru. Na beekame si beeka garuu koo bakka dhiisuun orma dhiisuun bakka dhiisii koo dhiisuun. Subsist badem tutup video. Toli, maal feetan har'a? Subsist dandeettan. Toli, haasa'e. Amalli kee baay'ee tokko natti deema. Galatoon. Ati garuu maal barbaadda? Gaafii kan keetu murattee? Waan tokko qofa nama. Toli. Lakkoofsa kee naaf kenna. Kan hunda barbaachisaa? Galatoon. Gurba, kuas. Intala isaa wajjin lammata dhaabatanii akkas hin argine siin hin jennaan. Maaltu si dhibe? Ammas sitti lammata deebi'ee akkas hin argine si wajjin. Inni wajjin na argiteetta kan akkana na dubbattuuf. Barsi waan qabuun duraa wanti fixatee si barsiisaa jiru. Intala wajjin dhaabattuuf himu. Yoo barbaade nan barsiisin kan siraa hojjedhee jiraachuu nan danda'a. Ammaaf garuu si dhobse. Lammatatti deebitee jennaan hojii kalkee kana isatti illee himu. Maali fatanaa? Obboleessuma akka abbaa laati. Lakkoofsa bilbilaa irraa ta'e. Siitu nama kana namoonni siin jedhama. Osoo argite Maali? waan inni naan jedhe. Hee, maal siin jedhu? Galgala naa bilbilii jedhee lakkoofsa ofii nama barreessa. Innumaa? Mukaa bilbilii. Galgala jedhe. Koo mana waliin fakkaatu. Not correct. The number you've dialed is not correct. You cannot. Silkina jennee si kennee? Inni sun haga gaafa inni ofii isaatiin kadhatu. Yeroo tokko dhufee dura yeroo ati bilbilaan hin tuqamanii ture. Amani kura maal kura maal kana jaala kan yaamantare. Bilbilaan dalagee maal si godhee ragaa? Homaa nan goone. Malee maaf akkas na goote? Hayyee amma kan sirri ta'ee siifan kenna. Amma
sosoo kan hin dalagne naaf kennitu. Ayyee dhiifama ishee amma kan dalagu si kennaa qaban. Akka dalagu ilaalcha. Ofirraa bahi dhageettee ayyee maqaa wal gargaara. Tole. Kanarraa na qabaa yeroo ittiin dabarsuuf malee dhugama dubbadhu kaasitu. Ciao bakka galaarashi dhugama irraa qabeera tura. Haaraa seenee fi saamii. Mucaanan miyyattii isa irra dhaabadhu isin jennaan deddeemi. Waa'ee jireenya kootii maaltu si galchi? Anan gafa kan keetiif akkana na dubbistaa qoy. Amma maali abaluu na iyyaa taree? Geelo. Simbeen iyyuu garuu. Andeesii akkam hojjetiifa? Nagaa keetii. Jira galata waaqaa. Waan sin jedhu dhaga'i lakkiin gaabbita. Bana dhageettu ati. Jireenyaan jiraadhuuf si maaltu si dhibe? Dhaga'i sitti hima. Ammaan booda jechuun anumata akkasitti ni muyi. Obboleessi si nama bada. An sitti meera. Intala tanaa waliin si arginaan inni sin dhiisu. Agana sitti meera. Ammaan booda uummata akka nan galchu. Taatee obboleessa maa gosa? Maal taate? Homaan taanish. Maali dhiirri yoo argin beeku maal taate gosa? Homaan taaniyyuu siin jiraan jiru si maatu si dhibe? Haa si maa yadeeti wayi? Achi goor. Deef maal ta'ee daree hafe? Maal beekan tiitoon irratti Deef haadha mataa deettan? Homaa ta'een jirus. Lakki fuulli kee haadhaa sirrii miti. Homaan taane siin jedhee miti maali nama dhageettu? Tole ganama mana barnootaa maaf hin dhufe? Naaf hin tolle ijju. Tole bilbilaan waan haasofneef garuu baay'ee tokko natti toleera. Anis akkasuma. Waan tokko si gaafadhu. Rakkoon qabu. Obboleessan qabdaa? Maaf na gaafatte? Akka akkanumaan si gaafadhe bakka galgala sii dawwala yookiin naa dawwalchi. Ishee? Ciao.